hin barbaadu. Sobduutu sobduu si fakkeecha malee ani ofii koof qaaliidha waan ta'eef ani nama Hai jirra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii isiniin jedha iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha warroonni chaanaalii salafishooti faaraa taata sabskraayibii laayikii sheer koomentii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha har'a immoo piraankiidhaan dhufe jechuudha piraankiin kunis eenyu yoo jettan nama tokko irratti piraankii hojjedhaa jechuudha. Oye. Halo. Oh. baay'ee taanti jaartii. Maali? Nagaa nama gaafadhu kaa dura jaarti jechuun dura jaartummaa koo isatti beektamti. Jaartii kan maa isa si fuudhee beektu? Isa si fuudhee beekaa? Amma callisi qamasane kun nagaraaf asirratti bilbileeni siraatan naasofsiisi. Maatis kun nagara, okay. Ayyee. Eenyu si bira jira? Wantu na bira jira. Mee rabbe. Insobiin kaani ciiti sitti maafananii? Ikkoonatti mi rabbi maaf rakkoon qabta waa jira. Maareemi jedhi. Maareemi? Ayyeeshi. Akkami garuu ofii keetti nagaa? Jala galata isaanii dhugaa. Waa tokko si gaafadhaaf anani beektaa gizee hunda na sodaadhe. Ayyee. Amma sobiin kaa akka tiktok irraa sanqallii dhiisii amma kun nagara na taase haadha manaa hin qabdaa'e? Waay. Wayin jaalallee? Hin qabee. Sobiin kaa dhugaa natti himi. Hin qabdaa? Maa? Sittani maafanani kaanatti himi maarree? Ikkoonatti tamaariif. Uff hin qaboonaan jette akkoo sittani maafanani ani beektaa? Maaltu argama? Jechuun waan argame sittani maa yoo haadha manaa qabaatte hin qabu yoo haadha manaa hin qabdu ta'e immoo nan qabaa jedhe nan qabaatte. Maaliif garuu gaafin kun maaf na gaafachuu dandeessa? Masine gaafinatti hin dheeressin kaa mataan na dhu'aa jira ana mataan na nuqubsin. Eshi hin qabu maal? Maareemii hin qabu jedhe. Dhugaa hin qabu. Ilaa yaa rabbii sobaaf dhugaasaa addan beeku. Maareemii hin qabu jedhe. Jechuun si galee amma ani normaalii nama onlaayinii kan irra dubbisu hin qaba. So hin ta'uu hin beekamne ganaadha. Jechuuf malee garuu walta janaa jirra jechuudha. Haan jana jantuu qabda. Qaama waliin beekdu. Nama qaama waliin beekne maa jana jantaa? Jechuun hin beekne kaayyoo hin ta'aadha nama wal janaa akka jiru. Amma ani dhugaa sitti ma jaalalti sirraa na qabee jira. Gizee mara baqaa sittani man jedhaa na sodaadha. Dafiitoonni malsinaa deebisi. Anjaat qallijii mina shaan. Masinee dhiisi kaani qalbii biraan beeku dhugaas hin jedha. Shaggaatti muudii qabaa jirta narra bii? Yaa rabbi ani hojiitti hin deema muudiin wayyoo man beeku ani akkuma na beektu isaanii tiktok irratti ani muudii daayyuun beeku dhugaas hin jedha. Gizee mara sii bilbila jedhe. Miskoola nan godha garuu sitti muu sodaadha beekta. I don't know. Hin beekamne ta'a. Maali kaa masinee ati obboleetti durbaa hin qabda waan ta'eef namni dhiinii tooni dafika. Masinaaf deebisi. No, ani amma isa kana qaalisiisuu hin danda'u. Hin beekamne si galee amma nama biraa wajjiniin waan kana haasaa jirra walii galaa jirra. So hin beekne waan kana. Maara kana qaba ishee dhiistee ana waliin hawaasa. No, dhiisuullee nama sababa malee nama dhiisuu hin danda'u si galee.
Bakka ishee dhiisi kaana gizee dheeraadhaan miti wal beekaa turre maaliidhaan waliin haasofte ishee dhiiste inde isheenis turbaanis turba maali rakkinisa. No, ishilleen yeroo dheeraaf beekaa. Yaa'u yeroo baay'ee waan kana gaafii kana kanan dhiyeessuun yeroo baay'ee jirma kana hojii wal cafacafna malee Oromoo keenya hojii wal cafacafe illee hin beeku. Godhullee hin barbaadu. Oromoo keenya sigalee seenaa qabaa, aadaa qabaa. Kan ormi miidhurra immoo ati saba keetirra teessee saba keetirraa dhalattee ilmoon haadha himmiiti. Ati amma aadaa balleessitti jechaa jirta kaa? Ani jaalala si gaafannaa. Isa kan keessiin jechaan jiru ani kan koosiin jechaa jira sigalee. Ani Oromoo irratti sigalee. Akkuma ati haadha keetirraa dhalattee haadha kee miidhaan barbaanne ati waa tokkos jala ta'uu akka hin barbaanne san. Oromoo koollee akkasumatti ilaala sigalee. Fiiguu waanuma jiru. Jaalala keessatti waan hedduu dabarsuu waanuma jiru. Garuu immoo akkuma waan hedduu dabarsuu barbaaddu san sabni keettis akkasuma miidhamaa deemuu jechuudha si jala. Sigalee. Ayyee kanaafuu furmaanni maalitti taree ishee anaaf? Ani kana amma deebisii kennuu hin danda'u. Maaliif nam tokko usuma jettee dhiisuu hin dandeessu. Usuma jettee qayyeruus hin dandeessu namni kafanaa miti hin jijjiiramu. So mucayyoon illee na jaalattuutti jirti na fakkaata. Amma anas hin jaalanne ni beektaa gizee dheeraadhaan si jaalachaa ture garuu sitti himuu baay'ee sodaadhe. Ani ammaan sigalee ani dubartii jijjiiruu hin barbaadu. Tokko Oromoo kiyya waan ta'eef waan akkuma amma isin jedhe Oromoo kiyya irratti miidhaa uumuu hin barbaadu. Maali mucayyoon bareedinaan isaalti moo ta'e maalidhaa? Bareeddi? Bareeddi moo maaliif ishiin dhiiste? Yaa hin bareeddi. Bareedina. Oromoo hunduu hin bareedu. Oromoo hunduu hin bareeda. Kanaafuu amma dhiisi qalbii dafiitoonni natti mimmasine furmaata dhugu. Waayinaan suura kee maxxaseen bu'aa TikTok irratti baheetoonni. Isa bo'uu ni dandeessa. Mirga keetti ani sin dhowwu garuu ani dhiisuu hin danda'u. Kanaafuu ani dhiishii dhiisuu hin danda'u. Kan nam tokko osuma jettee sababa malee dhiistee biraa deemtaa nama miidhaa jirtaa jechuudha. Akkoo kana godhu jechuun nama miidhuu jechuudha. Naan qabaa ani an biraa jedhe biyyaan qabaate. Biyya miti. Biyya odoo hin taane yaa TikTokuma kanarratti wal barre waan ta'eef ani nama hin sa'u nama dhuguma itti namni ashoofa biraa wayii waan biraa keessa galchuu danda'a. Namni natti dhiyaate immoo an daareektuma namatti masii gale nama sobuu hin barbaadu. Sobduutu sobduu si fakkeecha malee ani ofii koof qaaliidha waan ta'eef ani nama sobuu hin barbaadu sii galee. Maaf garaa jabaattama sinati garuu? No jabeenya garaa miti kaa kun. Ati amma odoo hiriyyaa qabaattee hiriyyaa kee dhiisitii ani na jaaladhu odoo sin jedhee hin fudhattu akkasitti ati. Sin jaaladha dhugaa. Ani akkoo ammas jaalannaa ni miti inni jaalala koo siif ibse maaf garaa jabaattaa ati koo namaa fi nama tasaraaddaatu. No, akkas jechuun odoo hin taane. Ani akkas jechuun odoo hin seene amma kaasee gara hin turte. Nutillee dhiyoo jammarree hin turte. Baay'isawwee gaafa maali bilbila wal jijjiirre tokko ji'a kam keessa? Maali oom ji'a guuteraayi amma? So bakka samoonuma san keessa kan wal barre waan ta'eef nama kanaani baay'isawwee gaafii kana ergasii walii dhiyeessine si galee ergaaniif si bilbila walii kennine gaafii kana walii dhiyeessine malee mucayyoodhani kana dura TikTokuma kana irratti wal beekna malee gaafii akkasii keessa seennee waliifis barreessine bilbila waliirra hin qabnu garuu yeroo hedduu beeka TikTok kana irratti mucayyoo.
Aha, ati amma kanaafuu turtee sitti araffade naan jechuu keedha. Sitti raffade. Ifaan wajjin. Amma Akkanatti muufattus hin barbaadu. Amma kanaafuu hin ta'uu. Waanuma rabbi. Sa'aatis sitti Waanuma rabbi jaallatu godhan. Oromoo waan rabbi jaallatu godhan malee waan rabbi hin jaallanne hin godhu. Dhugaa garaa jabaattaati masin dhugaa ani osoo nama kanasii kana gaafadhe koo akkana inni nan beeka. Ati garuu garaa jabaatta. No, si diduu odoo hin taane si miidhuun maal faayidaan qabu koo. Miidhame ka baqaa keessi koo baay'ee miidhamee jira keessi koo baay'ee miidhamee jira sitti ni manne malee. No, andee maaliif seete gaafa ati waan akkanaa kana akkuma ati amma miidhame jettu kana mucayyoon sunillee badii ofii malee miidhamte si galee. Namni jaalala irratti nama miidhu nama hubannoo hin qabne waan ta'eef namni hundi sin jaalladha sin jechuu danda'a garuu namni garaa si jaalatuu fi namni immoo tadararrabee kun hin ta'a kun ta'uu isaa kun baay'ee akka intinitti si qabataa jechuudha si. Atis jirta yoo gaafattallee ishii si jedha cinaadhaan immoo kabiraa asoosiisaa lamaa sadii hin ta'a hin ta'uu keessa mirchaa keessa galuu dhiisuu dandeechaa gaafa san hin miidhamtaati. Kanaaf si miidhuu hin barbaadu si galee ani namoota ijoollee kiyya tiktookii kanarratti wal beeku keessaa si galaanee lama gaaddiseen illee jirti zufaan illee ni jirti so ijoollee baay'eetu jira ijoolleen amma ijoolleen engadda tiktooka kanarratti akkatti maraatan nagarree liifii banee liifirratti dhufanii suura kee profaayilii godhannu malee maal godhannu malee ijoollee hedduun beeka tiktookii kanarratti balaa tiktookiin na jala guggubachaa turetti narraa addaan babbanne malee ijoollee hedduu akkam akkana jaalatan hin beeka. Ani amma ijoollee hedduu natti masine ani ijoollee hedduu natti lakkaa isin hin jenne ani ofii koo tokkicha koo bichaa na jaaladhu isin jedhe malee ani ijoollee kan natti lakkaa isin jedhe hunduyyuu hin beekne akka akkasi jaalatan. Kanaaf anatu si gaafate miti jaalala anatu si dhiyeesse maal of akka abbaddaati inte. Waati sofa kabbaduu adeemee maanchi. Jaalala na dhiyeechuu kee odoo hin taane ani amma jaalala na dhiyeechuu kee itti miti koona si jecha jiran. Jaalala maa naan dhiyeechinee maaf na gaafattee sin jechaan jiran. Na gaafachuu keetiif galatoome garuu qabameen jira sin jechuu kootiif. Araffade jechuudha natti. Kanaaf immoo nam tokko suma jedhanii ni sangaa. Jaalala koosaa miti waan ta'eef. Bakka dhiisi gashiinis durba miti akkuma aanaa ishii dhiisi tooni bakka ana jaaladhu bakka dhiisi ishii maalidha? Akkamitti dhiistaree akkuma ati na jaalattu kana ishiin illee na jaalatti. Bakka biloo kofirraa godhe bilbila ishii. Yesus maalam dala meeriiti maari maan dalata maa daatitti na galchita daraa gidaana mirata oo. Kanaafuu deemi waan iyyaan. Nama biraa deemi barbaadadhu ani qabameera sitti arafadeera naan jetta asumaan goolamna asaa kee. Rabbi si yaaduu kan ana caalaa jaallatu sin jedha gaa waan biraa maa sin jedha. Nama hin taatu wallaahi anillee biraan keessi gochaa jira garuu. Firankis godhuus baattu. So ani isuma dhugaan sitti masii galee ani saba koo miidhuu hin barbaadu sabni koollee akka miidhamu hin barbaadu anaanii miti saba biraatiin akka miidhaman hin barbaadu si galee maaliif gocha isaa hin barbaade godhuu isaa hin barbaade naman godhuu qabu nan beeka saban godhuu qabu jechuudha garuu sabni koo yaaxannaattus akka isaan miidhaman hin barbaadu. Borusaanumatu nama ta'a waan ta'eef. Okay, galatoomii dhugaa namni akkasii yaadu baanuuf haa baay'atu. Ani waa hundaafuu garuu piraankisii gochaa jira. Yemamaa taate nan gadhiisa waggaa kaan hin lakkisu jechuudha. Ani garuu piraankisii gochaa jira. Malee jaalalli sirraa na qabee miti. Waanuma jedhu laala bananii. Ayyee. Kana jaalatulleen nama jaalalaa anna sun miti abshir. Garuu immoo waan qabamee jiru waan ta'eef. Okay?
Aayaa itti fufi haadha koo waaqayyoo sinaa milkeessu ani piraan kumasti godhe malee ani nama akkasiiti miti anuu qaana eegaa. Ayyataan kee faraan kee gatuuf galatamu. Kanaaf hin gadhiifanna kaa biraan kee YouTube irratti agartaatu waan haasaa turte. Rakkoo hin qabu abshir. Waan badaan haasofne waan ta'eef rakkoo hin qabu. Waan badaan haasofne waanuma gorsuma nuuf ta'u waa jette. Garuu akkatti garaan jabaatiin masina osoo namni dhuguma jaalala si dhiyeessuus ta'ee ofitti na qabdee tooni na gorsuu qabde malee bakka kanatti qabameera jettee jala muruun qabdu. Jala muruun qabdu. Fakkeessuu hin barbaachisu maaliif? Fakkeessuu hin barbaachisu. Maaliif seetee ati qabamtee jirta yoo ta'e namni sun karaa akka argatu goota malee waan hin barbaanne tokkotti karaa irraa qabdee wayi ofiin goone wayi carraasaa dabarsitaa jechuudha si gala. Namni sun immoo miidhamuu danda'a beektama fakkeenyaaf ani odoo dhugaa ta'eetu jaalla kana si dhiyeessee. Kan isa duraa sunis miidhamuu danda'a. Jechuun kaa battala kanatti ani nan qaba jechuun dura nama sana ofitti qabdee tooni gorsitee gorsa kenniteeti karaa kam akka deemu maal akka isa baasu jechuun ni qabda malee zimmettee battala kanatti ani qabameera sitti rafadeera jechuun qabdu be ishii ani sababa kanaan miidhamee sababa keetiin maal argatta? No, sigalee TikTok kanarratti kaa jechuun sigalee sinilleen ishiidhanilleen haasa'an ture waan ta'eef haasa'uu jechuun immoo akka obbolummaatti waliin haasa'aa turre gaafii kana immoo ergasii kan walii dhiyeessine waan ta'eef isuma dhugaasitti maqaan immoo waanuma dhugaa jirtu himaa waan ta'eef dhiifama. Ayya galatoomii siin jedhaa dhiifama ishee ani biraan kisi godhe malee ani dhugaa mishii dhiifama naa godhe ishee. Rakkoo hin qabu. Share natti godhe garuu yuutuubii kee. Yuutuubiin koo tiktokii jala jira. Okay, ashi. Ishee chaa'u galatoom. Ayyoo hordoftoota keenya waan inni jechaa ture agartanii ani sirmaayyuu piraankii dhiisituman gara haasa'aatti dhaqee jechuudha. Maaliifii sa'aatii amma kana namni akkanatti yaada jedhee tooni jira jedhee yaadu maaliifii nama maalummaa waliin beekne jechuudha silkiidha waliin haasa'aniidhaaf akkanatti waliin yaaduun dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'ibsiifata. Nama yaadu nama akkanaati jechuudha. Kanaaf ani garuu piraankiin isa gochuudhaaf anani malee wayiin dhuguma jaalalti isarraa naqabee osoo hin taane ani piraankuman isa godhaaf anani eegisee dheeraadha erga wal barre jechuudha TikTok irratti nama nagaa jechuudha nama garraamii nama namaaf yaadu jechuudha akkanumatti ilaalaniituma jechuudha bifa isaa himuu danda'anii jechuudha maaliifii nama namaafis yaadu nama ofiifis yaadu jechuudha. Kanaaf innis yuutuubii qaba yuutuubii isaa liinkii ala isinii kaa deematoonni sabiskiraabii godhaaf jajjabeessaa isiniin jedha nama jajjabeeffamuu qabu dhugaa rabbii nama jabaadha siin jedha oromoon keenya nama akkanaa kana maddii dhaabbachuun jaalatu nama waan hin taane dalagu qofa jechuudhaan isaan jajjabeessan TikTok isaa gizee hunda irratti gubanii jechuudha mucaa kana gizee baay'ee yoo xiqqaate gizee 5 gizee 6 oolu jechuudha TikTok isaa irratti gubanii ani maal akka ta'e hin beeku. TikTokin isaa 2,300 dabarraa nama tokko jalaa gubanii dhugaa rabbii nama jabaadha. Kanaaf sinis yoo hordoftoonni kiyyaas yoo natti aartanii jiraattan dhiifama na godha. Ani piraankiidhaan godhu. Piraankiidhaan yoon jedhamu dhugaa rabbii kun piraankiidhaan jedhamu yaaduma haasaa ma wal jijjiiruudha malee piraankiidhaan jedhamu jechuudha. Inni battaluma isaaniitti jaalalli sirraa na qabe jennaan nan qaba jedhee cufee. Kanaaf anis immoo deddeebisee tooniin cinqinee bakka callisee mana haasaa isaa dhaggeeffadhe jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf chaanaalii kiyyaa warri haaraa taata sabiskiraabii laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan na tura.